zika anta nandi manan qabachi gurguri uklinansi yerga jide wallahi namni tadarka kana gurba kana jallata kana jechu mayni jireenya gurba kana keessat waan tokko involve godheera jechuudha mubarak kanaaf jennaan adara waan ta'u dafnee gochuu qabna mari'achuu qabna oogin immoo koree wayii dhaabbatu kun bakka responsibility keenya boraanis oo waa ta'e jedhe isinuma biran dhufa bari kana kana jechuun immoo rakkina irratti wal ላልኩበት ምክንያት አንድ ነገር ልንገርህ መንሱር እኔ የዛሬ ስንት ዓመት ታምሜ ነበር እና እናቴ ናት ወጣ የለመነችው ኤግዛክትሊ ፌክሱስ ላይ ነበረች እዛ ነው ሄደችው አያቀኝም አላቆም በእውነት ነው ምልክ ግን እሱ ጋር አልጠፋም አንተም ጋር አልጠፋ ሁሉም ቦታ ያን ነገር ግን ሰርቼ ከዛ ወጥቼ ሰርቼ ያን ቤት ሰርቼ ያለው እመነኝ አሁንም ቢሆን ይሄ ሰው ያለኝን እጄ ላይ ያለውን ገንዘብ ካልሞላልኝ አረጋለሁ ግን ይሄን ስል የውሸት አይደለም ውሸት አይደለም እኔ እኮ አንተ አሁን ብለህ ለማሜ ደውለህ ምን ነገር ሙባረክ በእንደዚህ አይነት ነገር ሊሆንም አይገባም አይሆንምም ሲጀመር እሱም ጋር መድረስ አልነበረበትም የሚወዱ ሰዎች ካሉ ገብቷል እነ ቪጎ አሉ እና እኔ እንጃ ቆይ እስቲ ወሪገስ ወንድሜ በቃ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. No. مارتك يا سلوى كم نجاجرته مبارك وكم أبويا يا كبرته أنا أركو بابيك أنا أركو أبشر فايتا ربي سافي سبحانه آمين آمين دعائنا غدا قصة ليرن جرا فيو ليرن جرا أبدي فيو راسا هرات ولا إن شاء الله أبدي كن كتني ربي ناتي قصدي مو ركتا هدو أفورا بافتشيفت في ركتا هدو ركو يسافر تسبيل عجراتو ربي سيافيسو ربي نافياتا ما سياكنو وفتا فيانا ربي ستا وفسابيبي كيا نمني لكفتون nama najjeesu dhukkubsatuun eegasan immoo namni marti dhibaamaadha nu hunduu waan taanun beenu jecha akka akkana kaannu kun ka fayyaa qabnu kun boruuf iftaan ji'a kaan ka waan haga waggaa kanaatitti waan taanun beenu ka fayyaa qabulleen gartee gasii ka osoo dhibamu jiru ka fayyaa qabulleen du'uun jira kan makiinaan garagalchuudhaan kan gartee gasii dachiin cituudhaan kan godhuudhaan akkamiin illee ta'u namni maduu jechuun kanaaf rabbiin simmoo fayyaa taammaa sii kennee fayyaa keetiin rabbiin waan nu agarsiisu wanni amma jedhamu kun waan nama dhukkubsu Oromoo amma akkana waan nama gadhiisu namatti dhaga waan eegasan immoo asirratti mari'ataa jirtan kana mana eegasan mubaarakeetitti gasti mubaarakii bantanii mari'atuu miti jara keenya mana nama tokkoo godhaati isa duuba waan murteessa kaleessa inni namaaf fiigaa ture hadhallee rakkoo gaafa inni rakkatee rakkoo keesseenee dhibamee fuulli isaa jijjiiramee jedhe kanatti fiddanii isaa dhukkubsatu gastii keessanii irratti waan akkana kana haasa'uun eebiidha jedhan kun fafa salphina saa kanarraa kaastanii nama gootanii fi kara mana yaalaa deemuudhaan no amma akkana godhu enna akkasii miti akkana godhu enna no amma nama kindeeffatu dubbatu jirra koe way dubbatu jirra maal taateerta nullee kaasawaa jiru nama bar saraan weege yoo carraan keessa kas jibbisiisu ta'e kadhageeffatu hedduun jiraachuu danda'ana fakkaate na garaara nyaannaan akka nama tokkootitti seene mucaan kun gara laafeessa gastii irra ba'ee waan namaatiif booyaa oola waan namaatiif iyyaa oola har'allee guyyaa isaallee mana isaatitti walitti qabamnee akkana goona jechuun kun hin barbaachisu waan ta'eef saa kanarraa kaasaa Mansuur rabbi beekamtiillee sii kenne hojii manaa godhadhaati saa kanarraa kaasaati waa'ee
Mubaaraki akka adda durummaadhaa fi ijoodhaan gartee waan isaa akka irratti mari'attan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Ani namni illee ni jarjaraa jira bakka dubbadha illee irraa bu'e dhiifama guddaa isin jedha obboleessa kiyya. Offolaa horaa bulaa deebana jazakumullahu khairan. Baba du'aa keessa hin mandagatina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koi nanda lawa andigize. Amma maracho na male amma jechuun wal gaafii dhaabni amma kana kuni gol gafachuun booda gaa akkaatamii itti deemamu waan jedhu marachuu feennu jedhaa jirraanu odoo yeroo namoota waan kaara hirmaachuu ta'e malee gaafii fakka odoo hirmaachuu baatanii bareeda yeroo ammaa keessa jechuudha. Because wanti kun dheengadda guyyaa sadaffama afuraffaa keessa jira maan tamaa waan sirraa agarre amma nu koree dhaabannee koree kana sirreeffannee tineenii gara waan kaatti jala muddeemu qabna waan jedhu feennu isin dhaabe dhiifama na godha. Tuu filannee achitti haasa'uunis hin barbaachisaadha. Akka isaan jedhanis isa biratti ta'uu dhabaate gaariidha. ግን still wanti miidiyaa kun zoro wanuma keessa gatii ta'eef amma kanatti nama danuu taane asuma asitti haasuu dandeenya rakkoo qabu. Dhufuu kan danda'u as gatii ta'eefi asumatti godhamee gin namni warreen xinnoo fooloorsii gurguddaa qaban dhufanii mari'annee waan kana waa tokko gochuu qabna. Mubaarak waan isa galchuu qabu kana keessatti. Kuni responsibility keenya, responsibility keessanii guyyaa tokko akka nama rakkateef horii walitti qabu. Mee nama dhiifama gaafadhan araarsaa hiriyaa koo obboleessa koo. Waliin boo'ee gadana waliin boo'ee na wajjin wallaahi al'aazim obboleessa na wajjin dhalate jechuudha. Nama halkanii guyyaa akkanarraa qaba. Nama na waliin boo'ee osoo waa tokko gadi hin bahin wanti kun utuu hin fedhin gadi bahe utuu wanti kun gadi hin bahin mana kiyya gurgureen si haalchisa nama naan jedhe jechuudha. Boonaa baalee addan boonatti mufate viidiyoo kaasee jennaan natti mufate viidiyoo wannan kaasee fi guyyaa beellama tapha namaarra jalaa bu'ee jechuudha. Geetanii viidiyoo sana kaase boonaa rabbii jedhee afootu naa jedhee lubbadhu mata Bonaan uguruun dhagu bonaan simaaf inni jaaraan uguruun dhagu sanatti ati tasgabbaayati. Bonaan uguruun deemu simaaf jira. Akkanarraa qaba wallaahi. Goyee dhukkubaa kanarratti immoo wal mufachiisuun qabdanu waan akkanaa bakka. Viidiyoo naa qabe beektaa viidiyoo gargaarsa guyyaa naa qabeeti ijoollee ammari'atanii guyyaa gaafa Oogustii 3 gargaarsa qabe. Achumaan viidiyoocha beektaa warra kootti ol galanii namoonni warri koo jaallattee miti. Namoonni warra kootti ol galanii gastii isin irra jirtu irratti. Akkamitti Mubaarak guyyaa beellamataa guyyaa tapha beellamaarra buusaa jedhanii ammoo miti qabadhu inni nama galchaaru nama buusee nama galchaaru kun wayii taphaa wajjin walitti dhufaa kun wayii labsiitiin taphni darbuu hin danda'u mi'aanni taphni. Maal jedhanii? Mansur yeroo takka kanaa please. Nam tokko kana booddee nama tokko waliin galchinaa Mansuura dhiifama. Biigoo dhiifama. Abuyaayaa dhiifama. Bona. Yooyye. Inni dhaga'ama. Telegiraamiin si ergeen jira waan ta'eyyuu. Telegiraamiin si ergeen jira laalii warra kommonan fida gaafadhu. Gastira yaabbatanii maal siin jedhan jedhiin. Hadheewwan kee du'e borkon mucaa guddisuu ishiidha bari. Kan hin dagatin. Hadheewwan kee du'e kan bor mucaa guddisuu qobaasiiti. Rabbi waliin jechuudha. Kanaaf kana wal bira qabiilaalii kanaaf viidiyoo kaase malee waan biraatiin miti. Inaaliin afootu jedhi. Ila Mubaarak waan tokko dubbaddan asirratti. Ani viidiyoo haquun kan kee baay'ee keessa kan koona miidhe. Gaafa jalqaba miidiyaa kana gubbarratti gadi baanee dubbannu akkanaanii miti ka gadi kaanee baanee dubbannee fi namni kun kaleessa Oromoo biraa haqa qaba. Namni kun ni hirraanfatame amata 13 ol ummata kanaaf cabaatiin ture. Namni kun keessi isaa miidhamee jira. Gadi baanee hawaasatti dubbanne. Har'aa wajjin yoo xiqqaate guyyaa arfaffaadha moo guyyaa shanaffaadha. Hawaasni sirra guddaan isaanii akka namni kun miidhama qabu bira dhaabbanna jedhee kallattii adda addaatiin gaafa obboleessi isaa
lakki obboleessi kiyya kun hin gargaaramu gaafa jedhu namni cufti obboleessa kee qofaa fi obboleessa keenya wajjin yoo dhalattes wajjin dhalatuu baatus obbolummaa Oromummaatii fi obbolummaa dhiigummaa waliin qabna. Nama kanaaf nu harkaan dhaabbatin jennee Mahammed dhiibbifataa turre. Mubaarakiin akka nam tokkootitti waa'ee gargaarsaa kanarratti hagam yoo xiqqaate torbaan tokkootii ol wal garaagaraatiin turre. Maaliidhaafuu lakki ani akkanumatti du'a hawaasa gadi nan baasin waan jedhu irraa dubbataatiin ture jechuudha. Lakki kaleessa hawaasa kana biraa oolcha qabda qabaachuu miti dhabuu miti yoo waan barbaadde taate akka Oromootitti Oromoo biraa galata guddaa qabda. Oromoo yoo hadha sibiran dhaabbanne yoo hadha sibiraan mul'anne qabrii keessa sibiran dhaabbattu wanti kun sin ilaallatu nurraa dhaabbadhu jennee dhiibbaa gochaa turre. Akkuma saniini namoota muraasa wal dubbifnee warroota akka Abdii Geetaachoo fa'aa Nuraddiin Baabaa fa'aa kan Dubaay keessatti argamu akkasuma san burqaa bakka inni itti argamu hin beeku Ameerikaa taatee bakka inni jiru hin beeku isaan kanaan keessaa wal dubbifnee akka dubbiin tun nu harkaan jajallanne waan tokko tokko dubbannee hawaasa wal mari'achiisaatiin turre. Akka dubbiin tun Mubaarakiin keessa hin geenne akkaawuntiin vaariyaalii mana kiyyaattis du'aadha. Akkaawuntiin kiyya guddaan ni gubate kan fooloo 150 qabu. Mubaarakiin dhiibbaa irra goonee akkaawuntii kanarraa fuunee Abdiitti kennitiifne. Akkaawuntiin Abdii adabbii jala ture akka Mubaarak harka keessa naqanneef jecha Oromoo quba qabaadha. Irratti mari'annee hawaasas mari'achiifne sagantaa kana akkam goona waan jedhu sagantaa kanarra yoo xiqqaatte guyyaa 2-3 irra deddeebi'aatiin turre. Dhimmi kun dhimma nasbeeti dhukkubni gurbaa kanaatti as deemaa jira waan kaleessatti jiru hadha ittiin jiru erga dubbachuun keenya na erga gurbaa kana waa'ee gurbaa kana dubbachuun keenya nurraa hin oolle dirqama keenya sagantaa kana as buutuu qabna waan jennu dubbanne asirratti amma waa'ee geemii fayyee kana irra teennee dubbanne wanti sagantaa san irra goonee fi tokkoffaa geemii fayyee kana akka inni walirraa nu harkaan oolle yoo xiqqaatte guyyaa 2 irratti mari'anne akkam jennee geemii fayyee irra dhawalsinu kan nuti gartee sagantaa kana qabnu jummaadha jenne jummaa hawaasan argannu hawaasni gartee biyya hundarraa kan biyya Arabaati biyya Faranjii keessa dhollee guyyaan sabtii kun guyyaa boqonnaati guyyaa sanirra nu ta'uu qaba. Tokkoffaa hawaasa achiin argachuu dandeenya akkamitti haga guyyaan sa'aatii 10 irraa eegalee hanga sa'a Oromiyaa sa'a halkan keessa sa'a 3tti bona لا يجلس ሙባረክ ቆይ ይደርሳል እሱ እዚህ ጋር ሰው ከሰዓት ጋር ነው የሚሄደው ነምኒ ሰዓት ወሊን ደማ ኩነሞ ቦደንጋ ረኮን ቀቡ ነም የሮ ይፈዳ ማን ቢገራ ባሲኔ አናም ማሊ ደቤታ ዋይ ጌቢ ዱበቻ ጅሩ ዋይ ሙባረክ ይመጡ ደማ ጅራ ኦቦሌሶ ሙባረክ እንቺሌ ሴኔ መናሚቲ ዋን ቀምኑ ጉት ዮቲ ፊተነ ዲያስፖራ ተኮ ሶምበር ባነ ኑ ጆለም ቢያ አረባ ጅሩ ወላሂ ረቢ ኪየቲ ከቀደ ጉያ ሀዳ ከነራሙ በያኒ ቢጀ ደበሬና ከና ሀዋሳ ገኘ ደበሬና ከና አን ሙባረክ ይመጡ ደማ ጅራ ኢላ ደገ ሀዋሳ ገኘ ሙባረክ ይመጡ ደማ ጅራ አነክ ሙባረክ ነን ይመጡ ዳብደሙ ኑት ሰገንታ ቀምነ ሰገንታ ኑት ቀምነ ኩኒ geemi akka geemi fayyeeti walirra noolle muciyyoon tun haga hawaasa biraa qabdi hawaasa biraa dhibbatti qabdi hawaasa biraa garata qabdi Mubaarak dhukkubsataa illee ta'u yoo hadda gartee sagantaa isaa har'a qabaa jira irra teennee laalle akkam jenne sagantaan isii kuni kan nuti mana bannu ijoolleen biyya Arabaa rafuu dandeetti shabakaa dhabuu dandeetti asirraa hanga sa'a 3tti taphni kamiyyuu ka qara darbeef ka dhufu illeen halkan keessa sa'aatii 4 irratti banama 3tti banama malee sanii walitti hin banamu jechuudha haga Oromiyaatitti haga sa'aatii 3 mana bannee gaafa kana cirrumaa kaanee mana fayyadamee akkuma aadaa keenya vaariyaalii mana taaptaabii kooppilinkiin ol geessine hanga isin taphatutticha dhaabbannee qabaannu kenninee dhabne taaptaabiin bira dhaabbannee achi keessa hawaasa achi jiru san illeen kakara sagalee kanallee dhageenne sagalee kana dhageessifannee yoo danda'ame isillee fudhannee asiin darbine sunillee gartee hawaasaa fi kunillee hawaasaa fi jennee garasitti fudhanne kana keessatti wallaahi waan rabbi namatti argu Mubaarak kuni ani yoo du'ellee yoo du'uu baadde jedhe yoo duubaadde ani nama geemi osoo dhukkubni kamiyyuu na qabe nama geemi miti yoo tana irraa hafuudhaati miti nama achi keessa taa'u yoo nas been na jiraatte garte anaafis nama galata oole hawaasa Oromootiif nama galata oole jedhe tana dura waa miti yoo tanaa dubbataatiin ture amma komiin keenya achi miti viidiyoo kana ka dalage Mubaarakii miti hawaasatu mari'atte warroonni achi keessa jirullee mari'annee sagantaan kun akkanatti yoo nuu deeme gaarii jennee namoonni hedduun keessaanilleen gubbaanilleen namni kun akka nu harkatti hin duune jedhanii waan kana dalagan ka waan kana dalage Mubaarakii miti nuti akka Mubaarak harka keessa hin qabne akkaawuntii kanarraa fuunee Abdii Geetaachotitti kennine erga Abdii Geetaachotitti kenname Mubaarak viidiyoo kana ka dalage Mubaarakii miti yaada kana ka dhiyeesse Mubaarakii miti yooni wanti kun dhiibbaa geesse ta'e inni dhiibbaa hin geessu ka dhiibbaa geessu ta'e hawaasa waan kana mari'ateen as dhiyaatamee maa sagantaa kana irratti qabdan sagantaan kun asii mufachiisuu danda'a yoo asii mufachiisa taateeti maarree karaa kanaan irraa jijjiiruu danda'ama wanti geemiin fayyee hafuuf hin jiru sagantaan kun yoo Bona assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ala jira bona ifa maka ala jira ila wallahi bunde turki qabla ala jira maka jira bona fajintu maratta ila wallahi turki qabu narra ba fata bona ki se ina baka jira karta bato si tumura o maga wabtu jede o so abu yayam fam bana do man so fam bana o maga wabtu takiti jeda rabbi ya kuma badda silina da barsini illa anje chubar bade namoota gurguddaa fooloo gurguddaa qabdu keessa jira nu akka ijoollee biyya arabaatti qilee kan dhaabbanne badoo kan dhaabbannellee maal jedhama maayin oromoo boochiftuun boo'an argattu hiika kana mubaarak irratti kan ilaal tokkoffaa manuma isaa deettanii akkatti haasa'u osoo namoonni gurguddaan as keessa jiru dhugumatti mee gabbaa amana nu bana akkaawuntii bitaa dhiisaa mubaarakiin bar nama tokko nama agartee kalee namaaf lubbuu namaa bite mana isaatti haasa'uun hin taatu nama gurguddaa as keessa jira Mansuur Abu Yaaya namoonni hedduu silaa nama fooloon qabne mana nu bantanii namuma fooloon qabne ni dhufa namni nama kuma jechuun fooloo kuma qabu osoo nu bantanii wallahi namni ni dhufa yaa jira kiila komii fi maaliin dura lubbuu baraarra gaggaba du'a injifataa jette Oromoon nama gaggabe tokkoo fi nama du'e kamtu injifata kamtu dursa ka gaggabeerra ka du'etu dursa kunin gaggabe malee hin duune dhibeen kun odoo isin akkatti mari'attan odoo ajantaa godhan odoo gurbaan kun waa ta'e seenaa ilma namaa keessa illee hin baane akka Oromootti illee maqaan godhan qabinaati yoo qabaanne ni kinna yoo dhabne gabbaati mana banaati nun kottaadha wallaahi dhalaan takkitti mana arabaatti naftu jibbaa akkana walirraa hin qabnu jibbaa agartee dhibee wal jaalannu irraa hin qabnu kanaaf mana isaatittuu naasayina isuu iyyuu waamina agasti taa'ee nu dhageeffate mana isaatii gabbaa mana biraa banaa haasaa jechuu barbaade sama jechuu barbaade galatooma isin dhageeffadha dhiifama. Gaaffii tokkoon gaafadha boona. Geemiin taphatamu dhuunfaa isheeti moo namaaf walitti sassaabama birriin sun? maal ka akkuma waan sun dur taphataa turuttu namaaf taphataa dhabnu wayyaa waasaaf taphataa. Ummannis jala jirtan assalaamu alaikum. Waalaikum salam. Ajandaan godina. Geemiidhaaf qarqaarsa isaa ajandaan godina please. Ajandaa kun qabu bakka kun. Amma namni Oromoon inni kaan wayee geemii inni kaan wayee haasa'uu hin qabu. Geemiidhaaf kun walitti dhufuu hin qabu bakka. Geemiin ishee yoomii okee taphadhaa rakkoo hin qabu. Mansuur akka boonaa fixisuu diddan waan ta'eef siifan fixaan. Guyyaa sana akka carraa ta'ee uummanni mari'atee guyyaa sana waa'een geemiti waa'een kanaa waliin gitu jedha. Waa'ee mubaarakii addattu qabaa fi qalaa gaya waan ta'eef waa'ee mubaarakii malee waa'ee geemii waa'ee micayyoo waa'ee maalii nurraa dhiisa rabbi sodaadhaa jedhan. Waa'ee mubaarakii qofa irratti fokos godhaati waa'ee mubaarakii irratti mana addaatitti nu qaba hatta mana Mansuuriititti hin ta'a mana Mansuuriitii fi akkaawuntii Mansuuriitu nu gaanu. Mansuuriif ta'ee nama isa biratti nama sadii goone nama ciccimoo goone waa'ee mubaarakii qofaa dubbannu ashandaa kana keessa fiddanii wal aarsitanii ganaa gartee mataa wal gargadi galchuu hin dandeenyu nu amma micaa yaalannee kaane waa'een achi booda haa ta'u waa'een gadoo achi booda haa ta'u waa'een galataa achi booda haa ta'u micaa hin yaalannaa akka jedhame yoo barbaachisaa ta'e kalee kiyyan kennaafan yoo barbaachisaa ta'e hanga akka kiyyatti jedhan kalee kiyya kana fuudhee kennaafan mubaarakiif maal jechuu keessan jedhan. Wallahi sini maal jechuu keessan maal chaakule simmana biraa galata qabu mucaanko nama boo'een jiru rakkataa boo'een jiru akkamitti fiddanii waa'ee eegasanii mootuyyuu haadha manaa waa'ee geemii waa'ee maali isin geemii maa bakka arboo ishiniin wanni sammuu keessan qabatee jiru jalana keessaa bayatii mana nuu banaa waa'ee mubaarakii qofa irratti hin wajjannaa waa'een kun achi booda isin haa ta'u an kana jedha. Mee Mansuure ismanyuma mubee zimbaleski Mansuure ahon amma gara kore qindeessutti dokaame waan sangoone wanti Zawiyya please amma ajandaa kan taalen sodaadden geemiidhaaf bakka please geemiin Korea qindeessinu Koreen qindaa'ee yeroo takkaatti maame Koreen qindaa'ee koree kana koree irra hojjechuu qabna bakka first thing koree qindeessuu qabna achi booda hojiitti camu bakka dubbii irratti deemuun barbaadu that's it akkamitti akka gandaa koreen wal qindeessinu yookaan mana maame yookaan Mansuur ጋር ሄደን እዛ ጋር የሆነ ነገር ማድረግ አለብን ከዚህም እዛ በቃ ለዚህ ጉዳይ ነው ችግር የለብኝም ኮሬ አስሊን ፋሰጅሩ አስሊት ማልፍ ሼሪንግ Yeah. Wanti waslilee dhufa ijoollee hundaa maatii isaallee ijoollee
Ollee hunda isaanii mana Mansuur ititti Mansuur mana baniiti achirratti irra mari'annaan dhufna numarti kenna. Bakka Mubaarak deemee ammas baruu nan danda'a Boris ta'uu nan danda'a sa'aatii barbaadanitti garuu ituu Mansuur akka qabaatu bani. Iddoo biraatu ta'e gaariidha naaf achitti dhufnee akka gaarii taasisuu dandeenya. As mana asli Mansuur akka qabaatu. mana asli beeta. Asli beet በጣም አሪፍ ሰው ይቻላል በቃ እንታ አስሊ ሌሊን ጣይ እንታ ከላ ወን